taankii hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sheekha naan jirre yoo naggaadii naan jaaniin irra gammada ajaa'iba rabbii walla sheekummaa naa hojii wal fakkaachuu didde baadiyyaa dhufeetiin dira dhawatti dukkaana xiqqaa tokko baradhee gurguraa sheeyni guyyaa lama sadii dhufee na dhabeeti shee amiin jechuun aboo jamaal waan naggaadee waa xiqqoon qabdu ati si dhabnee miti naan jee anumaa fiiguu kana kaanuma kara finfinnee guyyoo ol fiiguu kana arkee jechuun suniif sheekha nama naan jirre nama naggaadee naan juutti irra gammadaa warri wajjin jirru hundi ni beekanii dhiirtireen elmitu malaanan gabaatu wallaaltu akka jaanitti osootuma kitaaba qaraasifne osootuma daawaa goonuuti naggada seenne naggada keessa hoggaa as dhufne rakkoon ummata keenyaa eeysa jirti waan juus qixa sirriitti hubanne afaan oromootti akka jaan jibriin wal gargaartee arba hiitee jaan jirbuma laaftu tanaayyoo walin dhufte arba hidha ciqileen dhiiraa walin dhuftee biyyee ijaartii jennaan nutis birriin xixiqqoo walin dhuftee baankii ijaartii jennee lafaa kaane birruma xixiqqishoo walin dhufee miliyoona 400 ta'e amma kan eenyuu kenneewu namni beekuu hin dandeenye jechuudha keessa ammoo khaayoon nuti as keessatti qabnu namni keenya namni islaamaa namni afaan kana dubbatu eenyummaan isaa waa cufa keessa jiraachuu qabdii biyya tana keessatti huqqataa fi buqqataa namuutu hin jaalatu jetti Oromoon nama waan qabne nam tokkollee hin jaalatu asirra dhaabbanneet gaafa dur baadiyyaa jirru akka jaan hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jaan nuti ammoo jijjiirreet baankii malee hin horanii horii malee hin tolanii jechuu jijjiirre maaliif jennaan keessa seenneeti agarre waan ta'eef gaafa duraa ani gaafa majlisa teenyu sheekotii wajjiin gaafa qaraanu irra hedduu haraami jee nama waa murmu cufa haraami jeetumaa murmu baankuma wanni jaanuu guututti haraami jeetiin mormaa ture gaafas hoggaan dhufu uffanni nan uffadhu baankiin lakkaawee fida namni naggada keessa seenee hin beekne beekuu hin danda'u wanni takkallee biyya tana keessa karaa baankiitiin malee bahuu hin dandeessu wanni takkallee karaa baankiitiin malee seenuu hin dandeessu kitaabni kun kitaaba naggaadeen beektu beeke nama keessachi seene malee hin beekani wanni ati uffatu kopheen ta'e shamisni kee cufa baankiin lakkooytee bu'aarraa argatteet eega baankiin bu'aarraa argatte booda mootummaan qaraxarraa fudhattee abbaan achi boodaan qarshii irraa harkatuus itti khasaaruus irra barbaaddata kanaaf keessatti baankii keessa wanni jiru baankiin taankii hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi nama jiraachisuu fi waa hunda keessattuu jechuudha kanaaf gabaabduun dubbachuu fedhu nu baankii dhaabnee bu'aa harkachuu qofa osoo hin ta'in hawaasa keenya keessaa ilaalcha wajjiin horachuu san keessatti uumnee akka hawaasni wajjiin horatu godhuudha fedhiin waldee hedduu uumneet akka baankiidhaatti mijjataa miti rabbumaa quraana dubbatee wa inna kasiira min alkhulaxaa'i la yabqii ba'duhum namni wajjiin carraaqatu wal zallama jechuu quraanumaa dubbate warra rabbitti amane malee jee keessaa wanni keessatti wal zallamuun ifii zallamuun hin taane siistamni biyya tana keessatti dulloomee humna baase siistama baankiiti hawaasa keenya kana ilaalcha wajjiin dalagachuu san karaa baankii kanaan malee irraa haquu hin dandeenyu jechuu qorannee irra geenye naggaadeen keenya tokko tokko warra kooperaatiivii fi hawaash keessatti gaafa san maallaqa xiqqaa harkaa qabu miliyoona 20 miliyoona 30 bitate 20,000 jechuu kiyya warra har'aan tana amatu akkaawwantii isaa ta'e isaan biratti banate keessatti birrii miliyoonni 2 galuufii jira namuma kana hooldeemu malee eessarraa akkana guddatee namatti ni munninis akkuma reefu isheenni akka muka libaanataa sanitti muka michii sanitti asirraa hin maallaqa argachuun jira nam tokkollee hin dubbatu an beekaa sheekhumaa qofaa migaa baankiis keessumaan jira keessumaan dhaabbachuu jira fi sirriitti hin beekaa tanaaf hin jaa nillee niin qoradha waan ta'eef jechuudha
Kanaaf kaayyoon teenya arra ani yoon miliyoon 10 qabaadhe miliyoon tokko yoon baankiin bitee khurni na bira jiru sun banne ka baankiin kami bada ka mootummaan eeytu ka beekomsi nama dila kanaa eegu ka humniti dillitun eeytu waan ajaa'iba isinit ta'u bakki namni waarraa argatu irra bareedduun naganni kiyya kanin amma nagadu annama be asmachi jaansani beeka nam maxanuu dide maqaa sheekhumaa kana dura kutee sheekh Bushraa tokko jegaaf tokko dawaa baradheetiin khabiirummaan nam maxanuu didee je sheekhumaa dura kutee anis nagadummaan sun nam maxanuu didee malee nama meeshaa alarraa fidu meeshaan an alarraa fidee asi gurguru sun yoon an arraan tana du'e takkaafayyaa dhabe rabbiin umrii rabbii walumaan nu adeereessu achuma dhaabbata malee ilmaan kiyya dabruu hin danda'u miliyoonni tokkichaan an sheeriin bitu immoo kuma takkaa saafitu kuma lamaa saafitu osoo baalastaraan irraa cabe hin jenne osoo meeshaa achi qabame baharaa gadiin kute hin jenne amatuu ilmaan kiyya argachaa deemanii jechuudha seeftii reefu jarri asin jaan sun naggada keessaa ka irra bu'aa qabu ka ati itti laffaatee yeroof dalagattu ka booda dhaabbatu ka arra miliyoona 2 argatturra kuma 200 ka waliin dhaabbataa wanta kalli irraan sodaanne ka deemuutu irra caala jechuudha kanaaf hawaasa keenya wanni jennuun baankiin baaburri kee tasaafarii guuttachuu baatus bakka itti deemu direedawaa kanaan finfinnee kanaan direedawaa achirraa kee Jibuutii numa deemu abbumarraa hafeetu isuma itti qochaama imaltuu irraa hafee jechuudha kanaaf akkuma hijiraan zamzam deengadda dhaabbattee amma dameelee siidhaa manneen kireeffattee hojiitti fufaa jirtutti Raammisis karaa bu'ee xarafarra ga'ee sheenaa fi eegeen gama boodaa jaanii akka akkas isinitti hin taane arrumarraa namuu qooda isa fakkaatutti haa hirmaatu maallayni sheer ittiin bitatan akkuma reefu asirraa himametti bilook akkaawuntii irra gala osoo baankiin dhaabbachuu baattee abbichumaa deebi'ee fudhata malee namni biraa baasuu hin danda'u akkaawuntii cufaa hatti galchuu malee namni baasuu hin dandeenye rabbaa seena nuti immoo xumurarra geenye yeroon teenyaas yeroo gabaabduun nu hafee isaan akka amma nu kenname ji'a 5 nu hafee ji'a 5 illee waa guyyaa muraasa irraa irru nuti immoo ji'a 2 keessa xumurree irraa baanaa jenneeti itti socho'aa jirra itti hirmaadhaa argata qofaa miti wal argatuu fi ilaalcha fokkotaa san hawaasa keenyaa haquun hawaasa keenyarraa haquunis xiyyeeffannaa keessa galee itti haafuuf nuun isin jaa waan ajaa'ibaa takkatanin isin himu baankii eegallaa jenneet ibsa baafnee osoo an finfinnee taa'u finfinnuma jiru kan bakka biraa takka illee deemin tilifoonumaan namni kumni tokko jimmarraa jechuudha nama kuma tokko sheer bitate osoo namni tokko Adaamaarraa Finfinneerraa Harargeerraa bakka takkaa namni tokko bitate nama kuma tokkootu kuma 200 kuma 300 miliyoona 100 waa bitate namatti amanuu fi kunis xabi'aan namaatti bishoo wal dadhabdi waan ta'eef akkasumatti nulleen babal'annee as dhufnee asittis takkaa wal geessin goosifne agaarraa garuu miidiyaa irratti wanni kun ibsamaa jira namni hundi numa dhagayaa gurraa namni qabaa itti hirmaadhaa qoodarraa fudhadhaa isinin jenna baankiin gara xumuraa deebitee jirti dhaqqabadhaa isinin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.